Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya oduu gammachisa video ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Video kana hanga xumuratti yoo kana hordoftan taate ajaa'ibatti waan baay'ee irraa barattanii abaa'oon ummata keenya akkamiin qaqqabsiisaa jirtu warroota diinatti ta'anii dhufan diinarraa gara firoomatti akkamitti akka jijjiiraa jiran kan isin biraan ga'u ta'a. An ready Adam Tube namoonni YouTube channel kiyya faariyaa taata subscribe gochuun maatii keenya kanaaf hundi keessanuu kan beekuu qabdan abaa'oo maal akka ta'e sirriitti video kanarraa barattanii keessayyuu milishaan polisiin oromiyaatii fi humni addaa ilmi oromoo ta'ee kan waraana mootummaa keessa jiru sirriitti barumsa guddaa fudhataa jechuudha. Asirratti videoon argitan jechuudha. Video qaamni abaa'oodhaa polisii oromiyaatii fi polisii federaalaa tokko qabdee akkamitti akka simannaa taasisteef akkamitti Wboti makamanii kana booda oromoodhaaf dhaabbachuu edan dubatan jechuudha. Biltsiginnaan salphattee jirti. Waraanni mootummaa keessaa akka jiruun Wboti dacha'aa jira. Barumsa guddaa jara kanarraa fudhanna jedheen abdii qaba. Hundi keessanuu irraa baradhaa isiniin jira. Obboleeyyan keessaa waraana keessa jirtu keessafuu gachana saba keessanii ta'a gachana oromoo ta'a jedhani. Gachana diinaa taate biyyoon si nyaaturra gachana saba teetii taate biyyoo yoo si nyaatte nama biraas rabbi biraas fudhatama qabda jechuudha. Maaliif akka amantii keenyatti namni saba isaatiif du'e baay'ee cubbuu hin qabu jechuudha. Maaliif saba keetiif amantii keetiif wareegamedha. Amantiin keenyayyuu amantiin nama hundaatis akkasuma jedha. Kanaaf abaa'oon ni jajjabeeffama. Isin immoo fakkeenya warra oromoo ta'e oromoo nyaachuuf deemuudhaaf taatan jedheen abdadha. Video kana waliin hordofne dhumni isaa maal akka ta'e erga dhaggeeffannee booda video gara dhumaatti irratti isinii haasaa. Viidiyichi isa kana fakkaata. Hordofaa turtii gaarii hojii qabaadha. Isiniif hin bana. Ageen badhaadha. Obboleessa eenyu jedhamta? Maqaan koo Gargaaraa Saajin Ahmed Sharif jedhama. Gargaaraa Saajin Ahmed Sharif. Saajin Ahmed Sharif. Eessa hojjetta? Kan hojjetu godina Arsii. Godina Arsii ana? Inqilaabii. Okay. Iddoon dhaloota keetii eessa? Harargee godina Harargee lixaa. Ana Tulloo. Ana? Tulloo. Maaliif dhufte as? As kan dhufe iddoon dhufe kun iddoo waraana adda bilisummaa uummata Oromooti. Waamicha waraanni adda bilisummaa Oromoo naa godheen kabajaa isaan biratti dhufe jechuudha. Waamicha obbolummaa kan waraanni adda bilisummaa Oromootii fi dhaabii adda bilisummaa Oromoo godhe kabajjitee dhuftee jechuudha. Kanaafuu kaayoo kanatti sii galee kaayoon dhugaa karaan uummata Oromoo ittiin bilisoomsanuu fi karaan uummata Oromoo garbummaa jalaa ittiin baasanu karaan qabsoon haqaa qabsoon dhugaa qophii qabsoo hidhannoo yookaan kan waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu qofa waan ta'eef kanaafuu waamicha kabajjitee dhuftee jechuudha. Ayyee galatoomi. Ati eenyu jedhamta obboleessa? Ani Arba Godaanaadha. Arba Godaanaa. Hojiin kee maali? Milishaa gandaati. Ganda kam hojjetta? Buudaa Magaalaa. Ganda Buudaa Magaalaa. Eessa iddoo ati amma jirtu kun eessa? Mooraa adda bilisummaa uummata Oromoo. Mooraa waraana bilisummaa Oromooti. Maafi dhuftee ati? Ani waamicha adda bilisummaa uummata Oromoo waan godheefi. Waamicha atis akkuma Saajin Gargaaraa Saajin Ahmed Sharifi waamicha obbolummaa kan waraana bilisummaa Oromoo hanga adoolessa shaniitti ilmaan Oromoo kan raayyaa ittisa biyyaa poolisa idilee akkasuma poolisa humna addaatii fi milishoota jiran hundaa fi waamichaan godhe kabajjitee dhuftee jechuudha. Hamma dhuftanetti karaa kanatti isin kaleessa nama mooraa qabsoo yookaan mootummaa har'a biyya bulchuu kana keessa warra ture warra waraana mootummaa keessa turtane eega achi dhuftane dararaan wanni waraana bilisummaa Oromoo isinirra godhe kalee siyaasa biraa deeggaraa turtane yookaan siyaasa kalee isin hordoftan ka biraati jechuudhaan wanni isin burjaajessan wanni isin doorsan wanni isin dhaanane maanti jira herga dhuftane. Injirtu nyaata wantoota malee wanti tokko hin qabne. Jaalalaa fi kabajaan isin simatanii jechuudha. Laafummaa malee wanti dhibeen hin jiru. Simannaa gaarii malee. Waan ofii nyaatanu ka isin dhoowwatanii yookaan waa ofii nyaan wanni isaa isin kennan maanti jira. Injirtu. Hin jirtu. Saajinata kana nama tokkootti rakkoon as keessa jiru maanet hamma dhuftetti haga waamicha obbolummaa kabajjitee dhuftetti rakkoon as keessa si qunname maanti jira. Akka waamicha kabajee dhufeen gaafa waamicha kabajee dhufeen rakaasee
wanti rakkoon naqun nama hin jiru. Rakkoo tokko malee guyyaa irraa ga'ee akka ture gammachuun gadda tokko malee turuu fi ibsadha jechuudha. Nyaataa dhugaatillee akkuma isaan nyaatanitti akkuma isaan nyaatanii dhuganitti kanaafillee kennaa waliin nyaataa ture jechuudha. Kanaafuu kabajaaf jaalalaan isin simachuu malee wanni isin miidhanee fi wanni dararaa isin irraan dhaqqabane burjaajessiisaa fi sodaachisiis hin jiru jechuudha. Okay. As keessatti yeroo ilaaltanu fakkeenya mootummaan kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo shororkeessaadha, nama nagaa ajjeessa, kaan hidhaa, qabeenya uummataa saamaa jedhaa ture. Haga dhuftanetti waraana bilisummaa Oromoo yoo akkana ilaaltan akka mootummaan jedhee irratti olola oofsan jira moo dhugumaanii akkuma uummata Oromoo woboon gaachana keenya jedhu waraana bilisummaa Oromoo kasaba isaatiif dhaabbate moo kasaamicha sabaatiif dhaabbate akkamitti ilaaltan? Ani akka kootta akka itti ilaalu akka mootummaan jedhetti osoo hin ta'in akka uummanni waraanni adda bilisummaa Oromoo gaachana keenya jedhee akkuma dhaabbataa ture akkasumatti argee akkasuma dhagaalee ture akka itti dhagee osoo hin ta'in akka itti argee turre bal'aadha jechuudha. Haalli amma waraana bilisummaa Oromoo irra jiru kan uummata isaatiif qabsaa'ee beela'ee dheebotu jiru kun yeroo ilaaltanutti qabsoo har'a inni godhu jiru kun qabsoo uummata miidhumoo qabsoo uummata ifatti baasu akkamitti ilaaltan? Akka itti ilaalu qabsoon kun qabsoo uummata fayyadu malee qabsoo uummata miidhu osoo hin ta'in kan uummata bu'aa buusa. Kanaafuu woboonni qabsoon godhu jiru qabsoo hidhannoo kaadhan gaggeessu qabsoo daandii sirriiti jechuudha. Kan uummataafis bu'aa buusu biyya Oromiyaatiif uummata Oromootiifis kan bu'aa buusu jechuudha. Kanaafuu gama keessaniin fakkeenyaaf isin kaleessa iddoo biraa turtane akka gurraan dhaga'aa turtanetti jechi jedhamaa mootummaan har'a shororkeessa dhadhee dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa jechi inni labse jecha biraati. Hamma dhuftanetti woboon immoo gochoota kan hundarraa bilisa akka ta'e nama nagaa ajjeesuurraa qabeenya uummataa saamuurraa uummata isaa burjaajessuurraa qabsoon woboon godhuu jiru qabsoo bilisaa akka ta'e argitanii jirtan. Kanaafuu gama keessaniin dhaamsi isin waraana bilisummaa Oromootiif dhaamtanu akkasuma hiriyoota keessan ka har'a mooraa mootummaa hidhannoo mootummaa keessa warra jiranuu fi dhaamsi isin dhaamtan maaltidha akka keessan fakkeenyaaf hiriyoota keessaniif? Akka keenyatti akka mataa kootti wanti dhaamu waraana adda bilisummaa uummata Oromoo kanaaf wanti dhaamee deemu haalli itti jiran kun haala bareedaa haala gaarii simannaan isaanillee haala gaarii waan ta'eef haala kanaan akka itti fufu jajjabaadhaa kanumaan karaa bareedaa waan jirtaniif karuma kanaan itti nufuufa jabaadhaa. Hiriyoota kiyyaallee tarii hiriyoota kiyya kan bakka jiranitti illee wanti dhaamu haala kana gadi fageenyaan gadi bu'ee ibsuufi barbaada jechuudha. Bareedaadha. Obbo Arbatoo. Alleen haalli adda bilisummaa uummata Oromoo keessa haala gaarii jedhama. Ani karaa akka dhageenyatti namni gongomaa seenee mataa isaa bosseettoo keessa bacaanutti fakkaate. Hin ajjeesanii bosseettoo kanii jechuudha akka durii jedhanutti. Weerara uummati oofaa deema. Amma gaafa as seenu immoo haala gaariin wanti dhibiin hin jiru, cunqursaan dhibiin hin jiru, qonnoo ofirraa diriirfannee bulu jirra. Kanaafuu qabsoon yookaan waraanni qophiin yookaan qabsoo hidhannoo kan waraana bilisummaa Oromoo gaggeessu jiru kun daandii sirrii waan ta'eef haaluma kanaan itti fufaa jettan. Galatooma fayyaata isinis waamicha obbolummaa kabajjitanii dhufuu keessanii fi baay'ee isin galateeffannaa. Ilmaan Oromoo ka har'a mooraa diinaa keessa ta'anii uummata Oromoo dararaa miidhaa lubbuu uummataatiif qabeenya uummataatiin taphatan ergatama mootummaa biltsiginnaa adootiin jedhu kanaa fudhatee warra achitti uummata dararaa ofiifuu qarbaraa garbummaa jala jiraate qawwee garbummaa baatee qawwee diinaatiin warra uummata doorsisullee akka waamicha obbolummaa kana nu dhaqqabsiichane isaanii achi jala akka baanu isiniin jenna. Galatooma ulfaadhaa fayyaa nuuf ta'a. Isinillee galatooma ulfaadhaa nagaa nuuf ta'a. Galatooma ulfaadhaa fayyaa ta'a. Egaan akkuma viidiyoo irraa hubattan kanatti viidiyoo baay'ee namatti toluudha. Dhugumaan ijoolleen tun sabboonummaa fi oromummaan isaanii natti tolee jira. Akkuma nama kamiituu qaama fedhe keessa jiraattee saba keetiif yaadde taanan sadarkaa mootummaa ta'e sadarkaa hanga barbaadeetitti jechuudha saba keetiif dhaabbachuu hin dandeessa jechuudha. Poolisoonni kun meeshaa isaanii kan mootummaa itti hidhe guutuu wajjin gama abaawotitti makamanii jechuudha. Oromummaan isa akka kanaati. Waan biraa yoo dadhabde jenne nuti amma duras dubbanne yoo dandeette meeshaa diinii sitti hidhe gara saba keetitti deebisi. Yoo dadhabde immoo diina keetitti malee saba keetitti hin garagalfatin kan jechaa ture sun ijoolleen kunniin qabatamaan nu argisiisan jechuudha. Kabajaa isin sabaaf gootanii aarsan isin gootan guddaadha. Uummata Oromoo biraa kabaja qabdanii namoota biraatiifis fakkeenya guddaa taatan jenneen abdanna. An akka reedii Adam Tuubitti jaalalaa fi kabajaan an isiniif qabu guddaadha. Ilmaan Oromoo haftanillee jechuudha.
osoo nafin Wboti dabalamtanii saba keessaniif akka dhaabbattan abdii qabnaa jechuudha. Biltsiginnaan salphina isii dhiyeenyatti argaa jirra. Akkuma madura salphina iddoo adda addaatti osoo jarri juuntaa mooyannee juuntaan balleessine juuntaan duutee jirti'anii biira irratti dhugaa dandasaa turan sanitti juuntaan guyyaa ji'a jaha keessatti deebitee isaa saalfachiiste jechuudha. Abaa'oon illee miiruma saniin fakkeenyuma saniin osoo shanee jedhan 50 ta'anii irratti mul'achuu qabanii jechuudha. Shanee waan biraa Wboo waan biraa nuti Wbootti beeyna malee shanee jarri maqaa hin taane moggaaste kana hin beeynuu jechuudha. Ummanni keenya haala akka isin argaa jirtan kanatti poolisii irraa dabalatee namoota amantii irraa dabalatee namoota hedduu fakkeenyaaf amma dura sheetichi waggaa kana manzuumaa baasee ture naannoo Baalee irraa gara Wbootti yeroo makamu fakkeenya nama hedduu ta'ee namni hedduu makamaa jira jechuudha. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo kanarraa waan baay'ee barattanii waan baay'ee hubattan jedhee abdii qaba. Ankan isin waliin ture Reedii Adam Tube. Namoonni YouTube chaanaalii keenya faaraa taataa subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenyas like gochuun irraa fitina nagayaa fi jaalalli keessan biraa turu. Ciao.